Yoo yaa harka fuuni ashama jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Anaa dhufuu bakka gara Jiruu Miidiyaa nagaan dhuftanii odeeffannoo jajjabduu akkaan barbaachistu taate kan yeroo kana dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jirra. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo nuti isin biraan geenyu hanga dhumaa dhageeffadha. Akkasuma immoo laayik sheerii godhuu hin dagatina. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeeraa keenya. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed warshaa zayita boba'aa qulqulleessuu fi warshaa xaa'oo yuuriyaa naannoo Somaalee keessatti ijaaramuuf dhakaa bu'uuraa kaa'uu beeksise. Har'a Itoophiyaa guutuuf guyyaa seenaa qabeessa addaati jedhe muummichi ministeeraa dubbateen. Ijaarsi warshaa xaa'oo yuuriyaa tumsa warshaa Daangootee fi Itoophiyaa Investment Group jedhamuun hojjetame. Warshaan zayita boba'aa qulqulleessuu goodee waggaatti toonii miliyoona 3.5 ol oomishuu akka qabu ibsanii jiru. Warshichi boba'aa dirree boba'aa Ilaalaa irratti akka ijaaramu himamee jira. Warshaan kun kaampii Chaayinaa Golden Concord Group Limited jedhamuun ijaarama. Oomishni warshaa xaa'oo ijaaramuuf jedhu amma waggaatti xaa'oo toonii miliyoona 3 ol oomishuu akka qabu himanii jiru. Qabeenyi kun oomisha gaazii uumamaa dhangala'aa cinaatti damee humna maddisiisuutiin meegaabayitii 1000 maddisiisuudhaan gumaacha olaanaa ni qabaata. Waa hundaa ol piroojeektii kana oomisha gaazii qofaa miti. Oomisha xaa'ootiif galtee murteessaa ta'e dhiyeessiidhaan tattaaffii biyyattiin birmadummaa nyaataaf dhagaa goolee ta'anii tajaajila jedhan muummichi ministeeraa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessanii. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dhimma kana irratti soba jechaa jiru. Akka fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa jedhaa jiranitti dhagaan bu'uuraa oomisha boba'aa har'aa kaame sobaa adiidhaa bara 2018 boba'aa oomishuu eegaleera jedhee kan dubbate Dr. Abiy Ahmed mataa isaatii jedhan baatii Juulaayii keessa faanaan mataa isaatii fulbaana irraa eegaltee Itoophiyaan boba'aa gabaa alaatiif gurguruu eegaltii jettee nu sossobaa turte. Har'a Oktoobarii 2 ammoo miidiyaaleen biyyattii hundumtu Abiy Ahmed dhagaa bu'uuraa warshaa oomisha boba'aa kaa'ee jedhaa jiran. Uummatni biyya guutuun oduu guyyaatti boba'aa leetira meeqa oomishna jedhu malee oduu dhagaa bu'uuraa kaa'uu dhaga'uu hin turre. Parsee bulaa fi kaadireen biltsiginnaa akkuma isaanii shoorti miimoorii nusi ammoo isaan maal yaadaniiti akkamitti qalqalloo kijibaa nutti jigsiisan jechuudhaan qiiqa guddaa gama sooshaal miidiyaatiin kaahaa jiran. Waraana Gaazaa dhaabsisuuf qaamoleen jaarsummaa gidduu deemaa turan garee humna waraanaa Hamaas gaasaa jiru. Qunnamiinsa gaggeessan garicha karoora nagaa Tiraamp dhiyeesse akka hin fudhanne BBC dubbate. Ajajaa humna waraanaa Hamaas kan ta'e Izizi Al-Diin Al-Hadid karoora Tiraamp dhiyeesse Hamaas dhabamsiisuudha jechuudhaan karooricha dide. Hamaas akka dhaabbata garichaatti fudhatus dhiisus ani itti fufee lola jedhe ajajaan humna waraanaa garichaa. Karoorri nagaa Tiraamp dhiyeesse Hamaas hidhannoo hiikkachiisu qofa osoo hin taane gara fuulduraatti Gaazaa bulchuu keessaa qooda akka hin qabaanne ibsa. Qondaalli Hamaas Kaatar jiran tokko karoora Tiraamp irratti fooyya'insa muraasa yoo godhame fudhachuudhaaf qophii ta'uu barame. Garuu hidhattoonni garichaa Gaazaa keessaa jiran irratti guutummaan dhiibbaa uumuu hin danda'an. Dhimma jijjiirama haala qilleensa ilaalchisuun duula gaggeessituun kan beekamtu shamarree lammii Siwiidin Gireetaa Taanbergii dabalatee aktiivistoonni baay'een humnoota Israa'eliin hidhaman. Kun kan ta'e erga dooniiwwan Gaazaa gargaarsa geessaa turan yeroo achi dhiyaatanitti Israa'eliin dhorkamedha. Ministeerri dhimma alaa Israa'el akka jedhetti dooniiwwan Global Samud Flootil irraa ta'an nagaumaan dhaabsifamanii namoonni irraa turan garuu biyyatti deemfamuuf gara ulaa galaana Israa'elitti geeffamanii jiru jedhe. Dooniiwwan kunniin hamma bishaan idil addunyaa ta'e bakka qarqara galaana Gaazaa irraa miliyoona 70 fagaatee jirutti dhaabsifaman. Israa'el bakka kanarratti eegumsa ni taasifti garuu mirga qaama bulchiinsaa irratti hin qabdu. Israa'el akka jettutti humni galaana ishee dooniiwwan kunniin yeroo gara zoonii eegumsa waraanaa jala jirutti yeroo dhiyaachaa dhufanitti akka kallattii jijjiirataniif itti himamus daangaa humna galaana seera qabeessaa cabsan jette. Yeroo humni Israa'el Gireetaa Taanberg dabalatee aktiivistoota Gaazaaf gargaarsa geessaa turan to'atan viidiyoon agarsiisu kan hedduudhaan daawwatamee jirudha. Poolisiin Keeniyaa shakkamaa gaaddisa seeraa jala erga miliqee waggaa tokko ol ta'e Kolinis Joomisis irratti nama odeeffannoo kenneef shilingii miliyoona 1 akka badhaasu hime. Kolinisin ajjechaa dubartoota 40 olii kan shakkame yoo ta'u qaamni dubartoota kana mummuramee lafa kosii magaalaa guddoo Naayiroobiitti gatamee argame. Namni kun to'annoo jala oolee yeroo muraasa booda waajjirota isaa 12 wajjin shiboo fayyadamuun baaxirii irraa bahanii baqatan. Sababa kanaan uummatni kan eegame yoo ta'u poolisiin nama kana barbaadee qabachuu dadhabuu isaatiin qeeqa hamaatu irra gahaa jira. Lammiileen Keeniyaa baay'een buufata poolisii biyyattii akkaan eegamu kan naannoo imbaasii Ameerikaa fi
waajjiraalee UN'tti argamuu baqachuu danda'u jechuudhaan dheekkamsaan gaafachaa jiran. Namoonni dhimma kana hordofan poolisii ajajaa kanatti hin dhimamne jedhan. Reeffi gariin ammallee boollumaan gatamee argametti shamaa jira jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti osoo isin hin dabarsiin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati yoo yaada qabattan gara komantiitiin nuuf kennaa. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan afirraa keenya. Isin immoo like share tuquu hin dagatinaa. Odeeffannoon keenyas kunooti. Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar keessatti bunni bataskaana ijaarsaaf ittiin kurfee hirkifamee ture jijjigee yoo xiqqaate lubbuun namoota 36 dabre. Ayyaana waggaa Maariyaam kabajuudhaaf hordoftoonni amantaa bakka sanatti argaman osoo bataskaana hojjetamaa jiru kan daawwataa jiran mukni wal irraa tuulamee ture jijjigee namoonni akka du'anii fi madaan godheera. Balaan kun onkololeessa 1 bara 2025 barii sa'aatii 1:45 irratti kan ta'ee fi kanaan ammoo hanga ammaa namoonni 30 lubbuudhaan darbuu mirkanaa'u. Namoonni 200 ol ta'an ammoo midhaan irra ga'u itti gaafatamaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Ahmad Gabayyoo BBCdhaaf himee jira. Hidhattoonni tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti harka kennatan miseensa koomitii jedhe Abaaboon gorsa ajajaa olaanaa Abaaboo kan ta'an jaal jireenyaa guddataa loltoota keenyaa miti jedhe. Loltoota Abaaboon jechuun kan hoogganan isa Maroo Dirribaa tahee itti aanaa isaa Gammachuu Abooyee kan ta'e kan koree hojii raawwachiistuu fi miseensa gumii sabaa qabu akkasumas zooniilee 8 jalatti kan hammatamee fi tartiibaan hoogganamuudha jedhe. Itti dabaluudhaan gareen kun warra ummata irraa waan bobbotataa yookaan saamaa turedha. Inumaayyuu ummata irraa isaan tiksaa turre amma hagaloon isaanii ummataaf boqonnaadha jechuudhaan ibsan. Hidhattoonni amma galan kunniin eenyufaa akka ta'an eessaa akka socho'aa turan quba qabna garuu waraana keenyaa miti jedhan. Gareen tokko Horroo Guduruu keessa hoogganaa kan ture Faqadaa Abdiisaa kan jedhamu ji'a tokko dura mootummaatti harka kennadhe jechuudhaan galee jira. Hidhattoota galan keessaa ajajaa olaanaa garichaa jalatti hoogganamaa kan turee fi miseensa keenya kan hin taanedha jechuudhaan jaal jireenyaan dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.